Ashama harka fuune hordoftoota chaanaalii YouTube Abdul App. Kuma beekamu barnoota kanaan dura irratti viidiyoo adda addaa waliin ilaalaa turre har'a immoo keessattuu YouTuberoonni haaraan dogoggora guddaa hojjetu YouTube jara irratti dogoggorri jarri kun godhan maali? Standard YouTube licensing, Creative Commons attributing, embedding waa hedduu waliin ilaalla har'a kaataagorii hunda keessa seennee har'a waan bal'inaa waliin ilaallutu jira. Viidiyoo keenya irratti viidiyoo yeroo upload goonu dogoggora guddaa uumaa jira. Dogoggora sana haala kamiin hambisuu dandeenya? Akkamitti sirreessuu dandeenya? Haala kamiin gochuu qabna? Haala kamiin sirreessuu qabna? Kan jedhu bal'inaa waliin ilaalla turtii gaari. YouTuberiin tokko yeroo viidiyoo takka YouTube irratti upload godhu yoo xiqqaate waan 20 itti guutuu qaba. Karaa upload ittiin gootan dogoggoraan upload gootu yeroo baay'ee upload gochuudha dirqama kan isin upload gochuu qabdanu internetii yookaan browserii gubbaa irratti tahuu qaba. Garaagarummaa guddaa qaba. Wanni isin guuttanu akkaataa isin itti upload gochuu qabdanu waa hedduu waan isin dogoggortu jira. Steepii kana waliin ilaalla. Steepii ittiin upload goonu viidiyoo haala kamiin viidiyoo upload gochuu qabna kan jedhu waliin ilaalla. Upload yeroo internetii irra seentanii desktopii godhatanii kaatan jechuudha. YouTube keessan browserii gubbaatti bantanii Google Chrome ta'uu mala, Firefox ta'uu ni mala. Google Chrome irra seentanii erga profile keessan bantanii kaatanii tuqaa sadasana tuquudhaan desktop site godhattu kompiitara takka isin barbaachisu bilbiluma keessan akka kompiitaraa godhatanii fayyadamuu dandeessu. Sanaan booda uploading kunoo bakka kana ni jirti. Milikinni ida'u profile keessan gidduu waa lama qofa jira. Bakki ida'u kun ni jira. Ida'u sana irra tuqna. Yeroo tuqne live fi upload nu fida. Sanaan booda upload irra tuqna no jechuudha. Upload irra yeroo tuqne al tokko continue to studio ka jedhu isinii fiduu mala. Studio yoo qabaattan gara studio files geessa. Kanaafuu sanaan booda select kun ni jira as gubbaa select file kan nu jedhu. Select file akka isinitti mul'atu fan bukkeetti gara cinaatti jallisee jira bilbila kiyya mala bilbilumarraan fayyadama. So select file kana tuqna. Select file yoo tuqne file keessa kan geessu gara gallery isinii fiduu ni mala bakka kanatti. File ka jedhu kana tuqne gara file deemna jechuudha. File takka select goone haala kamiin upload gochuu qabna? Haala kamiin upload goona ka jedhu waliin ilaalla. File sana ga select goone itti galfanna. File yeroo select goone itti galfanne step 4 qaba. Stepin jalqaba detail video kan nuti itti guunnu jira. Yeroo video upload goonu stepin jalqaba kun detail waa'ee dhimma viidiyoocha maal akka ta'e waa hedduu jira wanni nu guunu. Sanaan booda video element jira. Sanaan booda checks ka jedhu kun copyright check godha. Sanaan booda visibility kan nuti public itti goonu publish itti goonu jechuudha. Detail jalqaba kana irratti yeroo gara duubaatiin upload goonu video waan lama qofa nu fida description if title. Description title itti barreessina jalqaba. Title irra tuqnee jechuudha video keenya ana Abdul App haa jedhu isin waan feetan video dhimma gadhiiftan irratti jettu Abdul App jedhe title irratti barreeffadhe. Sanaan booda description irra dhufeen yoom fedhe hashtag godheen Abdul App jedha. Barbaadu Oromoo TikTok jedha. Geessee folderoota sana wajjin walitti makaa jechuudha. Waan title irratti barreessallee gaggabaabsee aynata biraatiin afaan Ingiliffaatiin faa gadi cehaa jechuudha gara gadiitti. Waan adda addaa gidduu jaraa banaa jechuudha bakka kana walirraa faffageessaa bakka kanaan waan hin fedhe itti barreessa barnoota kanaan duraa faa fidee linkii isaa as jala descriptionii jala ka'a. Sanaan booda ergan kana fixee gadiin darba. Gadi darbee bakka kanatti upload thumbnail nuun jedha. Thumbnailiin suuraa sadii naa kennee jira kanuma viidiyoo kiyya keessaa kan hin fedhe fuudhee irra kaa'uun hin danda'a kan hin fedhe dura kaa'uun hin danda'a garuu upload haa godhu. Fideen suuraa dhufee viidiyoocha irra dura irra taa'u suuraa nama hawwatu duraan dalagadhee qabu fideen irra kahaa jechuudha. Kanumarraa haa kaa'u.
amma suuraan dura irratti naa mul'atu suuraa kana tahee jechuudha. Uploadii as jiru sana tuqeen irra kaa'een jira. Amma gadin ce'a. Playlist naan jedha. Playlistii qabachuu qaba YouTuberiin tokko. Bakka viidiyoo keessatti walitti qabnu, viidiyoo adda addaa keessatti walitti qabnu. Playlistii kana yeroon tuqee playlistii duraan create godhadheen qaba. Abdul appii keessa gara viidiyoo 30-40 jira. Barnoota YouTube akkaataa YouTube itti banatan. Playlistii hedduun create godhee asirraa qaba. Yoon creating godhatiin kanaan dura new playlist jedheen asii create godhee kan hin fedhu keessa raayitii itti godheen danii godhaa jechuudha. Asii dan godha. Playlistii Abdul app itti galchee jechuudha. Gadin deema. Yeroon gadi deeme viidiyoon kun kan daa'immaniitii gaaffii jiru na gaafataa no mitiin jedhaanii mitiitti raayitii itti godhaa. Ammallee age restrictionii asii gadi banaa bakka kana. Yeroon gadi banee noorra jira. Noorra kata'uu qabu viidiyoo waggaa 18 oliiti. Sanaan booda show more ka jettu kun as jirti. Show more sanan bana. Show more banee jechuudha. Maastaawoqiyaa adda addaa yoo qabaate viidiyoon keessan my video content paid promotion like product placement, sponsorship or endorsement. Waan akkasii product adda addaa beeksiftu yoo ta'e kaffaltii isinii kaffalamee waan akkasii sponsora fa'aa gootu ta'e yoo ta'e sponsora yoo qabaate sponsora sana qabaa jettanii itti guuttu. Sanaan booda taagii itti dhufna. Taagii kana bareechaati hubadhaa sirriitti. Taagii kana keessatti fakkeenyaaf akkaataa nyaata itti hojjetan ta'a viidiyoon keenya. Gara irratti akkaataa nyaata itti hojjetan nyaata akkasii jennee gadhiifnee irra ta'a. Asirratti kan nuti barreessuu qabnu jalqaba maqaa chaanaalii keenya Abdul app. Ergan jedhee barreessee ka'e goon jedhaan asii fidee akkasitti naa kaa'e kan biraallee barreessii jedha. Fakkeenyaaf akkaataa nyaataatii jenneerra. Sanaan booda akkaataa nyaata itti hojjetan fixee goon jedhan. Ammallee nyaata sana keessa maaltu jira? Shunkurtii. Nyaata sana keessa maaltu jira? Dinnicha. Waan nyaataa wal qabate hedduu waan achi keessatti keessaa qabdanu nyaata adda addaa sana keessatti yeroo hojjetan waan fayyadamtan asirratti itti guuttu jechuudha. Haga waa takka barreessitaniin goo jettu. Haga waa takka jecha adda addaa waan wal fakkaatu erga barreessitanii goo akkanatti haga isin goo jettanuun akkanatti qobaatti isinii ka'a. Sarchii irratti yeroo sarchii namni godhu shunkurtiidhaan waan fayyadamee barreesse dhufee bahaaf jechuudha. Waan akkaataa nyaatatti hojjetan dhufee waan dinnichaa hojjetan dhufee bahaaf jechuudha. Akkasuma yoo waa'ee rifeensaa hojjetan waan rifeensaan qibaatii achi keessatti fayyadamtan waan adda addaa kana fiddanii asirratti gagalmeessaa goo jettu. Qubee haga 500 fayyadamuu dandeessu. Haala kanaan gadi tarreessifattu jechuudha. Waan achi keessatti wal qabatee jiru jechuudha. Sanaan booda language and caption certificate. Language kana viidiyoo keenya irra tuqnee afaan maaliiti? Viidiyoo keenya walitti makuudhaaf kan nama birootiin afaan maalii akka ta'e nu gaafata. Irra tuqnee afaan Oromoo yookaan afaan itti hojjetan itti galfanne. Sanaan booda caption certificate kana dhiisuu qabna. Dhiifna amma afaan YouTube keenya bareechee guddatu yookaan itti guutanna. Viidiyoo waa'ee caption kana gara fuulduraatti bal'inaan isinitti agarsiisa. Record date nun jedha. Record guyyaa viidiyoo kun record itti godhame gaafa 6 inni buluu nu godhee jira. Irra tuqnee 6 itti galfanna. 6 July 2021. Okay, license and distribution jira asitti. Viidiyoon kun keenya yoo ta'e keenya taanaan standard YouTube license keenya viidiyoo qulqulluu viidiyoo kanaan dura YouTube irraan gadhiifamne copyright guuttachuu mirga guutuu qabdu jechuudha. Viidiyoon kan lammaffaa kun immoo creative common attributes kan viidiyoon namni kamiyyuu gadhiisuu danda'udha. Eenyuunus hin jalaa buufatee gadhiisuu danda'a jechuudha. Kan lammaffaa kana yoo gootan ka jalqabaa kun garuu keessanumaa namni biraa gadhiifachuu hin danda'u jechuudha. Sanaan booda
allow embedding kun ni jira surraayitii ta'uu qaba publish to subscription feed and notify subscribers subscribe argachuudha akka bakka hundatti viidiyoon keessan isinii battanamu lachuu raayitii goone irra dabarfanna asitti gaafii takka isin gaafata gaafii hedduu isin gaafata yeroo asirraa upload gootan short sampling allow people to create shorts using part of this video not all video can opt out eeyyamani goota akka namni xiqqoo viidiyoo keerraa kutatee fudhatee paartii kan kee akka inni fayyadamu sakandii 15 eeyyamuun waan akka rakkinaan qabu YouTube eeyyamu godhee jira sakandii 15 viidiyoo keessan irraa yoo fudhatee rakkinaan qabu allow people to sample this content nullee kan namaa fudhataa jirra waan akka rakkinaan qabu sakandii 15 viidiyoo kiyyarraa fudhate kanaafuu raayitiin itti godhaa fudhatu jedha kaataagorii nu gaafata asitti kaataagorii yeroo baay'ee yeroo achiin upload goonu nun gaafatu category add your video to a category so that viewer can find it more easily video keetii category yookaan aynata video keetii itti horii itti ken itti nutti himi so namoonni view si godhanu namoonni video kee daawwatanu akka jarri salphaatti video kee argatanuuf jedha asirra yeroo tuqne videoon kan kee filmii fi animationiidha jedha videoon kan kee car makiinaadhaa fi vehicle adda addaati jedha Musica da video kan ke pets and animals, sporty da video ke travel and events, gaming da people and blogs, comedy, entertainment, news and politics. Wa adda adda tu jira as keessa. Yeroo baay'ee kana keessa entertainment fayyadamuu bareeda. Warri akkaataa way how to waan jedhu wanni barsiisan immoo how to and style in jira education in jira science and technology in jira waan adda adda jira as keessa garuu kan isin fayyadamtan bareedu kan ta'u entertainment waan feetan itti guuttatu gaasitti category isin dubee ka category keessan sanaan booda comments and rating jedha bakka kanatti amma hold irra jira hold ifne allow all comments all hunda fiqaadatti kennina jechuudha ni eeyyamna jechuudha sanaan booda gaa amma tumurree jira next itti darbina now we are done partii tokko waan detail videocha tumurree jira jechuudha kanaafuu amma gara kamitti dabarra video element itti dabarra jechuudha video element itti darbuudhaaf next kun asni jira next tuqne gara next itti dabarra jechuudha video add subtitle nun jedha like afaan oromootiin yoo dubbataa jiratan ingiliffaan jalatti babarreessuudha kun hedduu isin hin barbaachisu add ani indalamantaa videoon kiyya waan gabaabdu ta'eedhaaf kan naan baafne add card itti galchina waan video irratti yeroo video nama tokko daawwatan asirratti mataa kana irratti dhuftu jechuudha videoon itti galcha plasii kana tuqe video kiyya duraanii keessa video tokko irra yeroon tuqe kuno akkanatti yeroo namni video sana daawwatu videoon kiyya duraanii asirratti barreeffamaan dhufa namni barreeffama sana irra tuqe gara video kiyya duraanii deemaa jechuudha ammallee add cards jedhee asirra tuqe playlist fiduu hin danda'a playlistiin kiyya kunoo kan akka jalqaba Abdul app ka jedhu keessa 10 barnoota YouTube ka jedhu keessa 15 video 15 jira kana keessa 7 kana keessa 4 kan fedhe keessa takka galcha kunoo innis Abdul app jedhee asitti dhufee jira jechuudha sanaan booda save godha jechuudha save godhe amma next naan jedha amma asirra jirraame gara kanatti darbinaa jechuudha next gisee kone copyright right na godheera already right blue copyright hin qabu jechuudha yoo godhe garu yoo diimaa ta'e garu copyright da video chi jechuudha next gona amma next yeroo gonu check your video for issues that may restrict the visibility and that you will have the opportunity to fix the issue before you publish video kan ke copyright qabachu isusa party kana check gona yo video ke copyright qabate carra oso ifattin baasin oso video ke public godin akkati asirratti sirreeffattu carra sana si kennuuf kana goone jedha no issue find da copyright jedhe so right green na kenne jira copyright miti jechuudha kanaafu gara fuulduraatiin darbaa jechuudha yoo garuu diimaa ta'e asitti bakka kanatti ni diimessa yoo copyright ta'e asitti illee waan nu sirreessuu qabnu nu kenna I hope gara fuulduraatti video copyright takka gadhiisuudha
publishing godhu actually haga asitti dhufeen isinitti agarsiisa copyright akkasiin itti jijjiirachuu dandeessan akkasiin asuma irratti qajeelchuu dandeessan waan copyright isin jalaa ta'e akkamitti akka baasuu dandeessan. So next goona amma next yeroo tuqnee maalitti nu fida visibility itti nu fida. Visibility kun publish itti goonu fakkeenyaaf private gochuu ni dandeenya nu qofatu ilaala video kana namni tokko hin laalu. Unleash anyone with the video link can watch. Link yoo ergineef ni ilaala sana la hin jiru. Unleash yoo goone public goona jechuudha. Public gadhiisuuf feene. Kanaafuu public kana irra tuqnee publish goona jechuudha video keenya. Link sana erga tuqnee booda publish ka jettu kun as bluudhaan ni jirti. Casting kiyya haga godaatti deemu yeroon bilbila kiyya guddisee mul'isu. So publish ka jedhu kana tuqnee public goona jechuudha. Amma right tokko nu godhee detail guutanneerra right lama nu godhee right sadii nu godheera. Right arfaffaan gizeenu publish goone right arfaffaan nu kenne publish goona jechuudha. Guys haala kanaan upload gochuu qabna. Haala kanaan kan nuti video keenya upload gochuun nurraa eegamu. Gara duubaatii yeroo fayyadamtanu waan xiqqoo qofa kan isin guuttachuu dandeessanu. Egaan hordoftoota keenya akkasiin irraa baratan abdii guddaan qaba. Haala kanaan kan isin publish gochuu qabdanu step kana hunda guuttachuun dirqama isin irratti monetize ta'uudha. Dirqama kana hunda guuttachuu qabdu. Haala kanaan kan isin video keessan publish gochuu qabdanu isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti ulfaadhaa nagaan tura.